Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa harka fuune jirra jirtu ijoollee Oromoo egaa baga nagaan jiraattanii. Egaa barnoonni keenya har'aa barnoota waa'ee imeelaati. Imeela banuu, imeela jijjiiruudha. Warri imeela qabdan akkataatti jijjiirrattan, warri immoo hin qabne akkataatti banattan isinitti agarsiisaa jechuudha. Egaa barnoonni keenya har'aa imeela tokko yeroo dura telefoona haarawaa yeroo bittan jechuudha. Bakka irraa bittanii bananii isinii kannan jechuudha. Gizee isinii kannan san akkaataa dhuunfaa kan hiddeeffachuudhaaf imeela jechuun waan jabaadha. Imeela jechuun waan laaftuudhaa miti jechuudha. Akka dhuunfaa kan hiddeebiftanii qabachuudhaaf na waliin turtii gaarii. Achumaan warroonni YouTube chaanaala maammee jiitu maqaa isaas gubbannee argitanii warri isaaf haarawaa taatan maammee jiitu jettanii itti barreessitanii hara YouTube'iitiini subscribe, like, share godhuudhaan viidiyoo keenya daawwachuudhaan barnoota guyyaa guyyaan asirratti isinii dabarsinu jala seentanii ilaaluudhaan like godhuudhaan nu jajjabeessuu qabdanii isiniin jedha. Gabanumaan karaa barnoota keenyaan nu wajjin dabraan turtii gaarii. Hordoftoota kiyya kabajamoo waa'ee imeelaati. Imeela achumaan nafaana bu'aadha. Warri hin beekne jechuudha. Kabee kun ni beeka. Warri hin beekne nafaana bu'aa. Imeela jechuun gabaabumatti pileestoorii keessatti seenaa jechuudha. Barnaamijaa keessa buufatanii pileestoorii jechuun kana xiyyaara deebise kana mana keessa buufatan jechuudha. Egaa as keessatti seentanii isinitti agarsiisa. Pileestoorii gisee keessa seentan hayyammoo waan qubee maadhaan jira jechuudha. Isa kana waan xiyyaara deebise kana qubee maqaa kiyya deebisee waan hin jiruuf jecha kan waan hin kiyya godhee jiruuf jecha qubee maa kanaan bakka bu'ee naa jira jechuudha. Egaa bakka qubee maa irratti yeroo takka bu'anii dhooyina imeelli keenya akkana nu ba'a jechuudha. Gisee keenya deeffanne yoo keenya deebisuu baannillee warri namni biraa isinii bane akkanatti isinii jira. Hayyama maammee kiingi ja'a kanaa jechuudha. Kanammoo akka maqaa keessanitti deebi'u godhachuudhaaf nafaana bu'a. Deebinee keessa seennaa pileestoorii yookaan seetingii keessa seennaa jechuudha. Seetingii jechuun seetingiin kana kan xiyyaara deebise kana namuu telefoona keessa irra ni jira. Namuu irraa qabdan jechuudha. Yeroo takkaaf seetingiin harka dhooyina. Yeroo dhooyine akkatti nu bana. Seetingii jechuudha kan gisee nu bane maal as keessaa maal barbaannaa amma irra ol deemnaa ol harkifnaa harkannee jira jechuudha. Akkaawuntii inda baak aappii fayyaduu kana jechuudha. Kan xiyyaati deebise kana harku jirtan jeetii yaada. Yaani telefoonni namaa adda addatti yoo fidellee mallattoo qulfii tana akeekkadhaa mallattoo miftaa jechuudha bananiin tana qaba. Yeroo takkaaf akkaawuntii inda baak aappii fayyaduu kanarratti yeroo takkaaf irra gadhooyina akkatti nu baasa. Yeroo gadhooyine gubbaa tanarra akkaawuntii hajuu isin mul'ata jeetii yaada. Akkaawuntii harratti yeroo takkaaf gadhooytan yeroo akkaawuntii irra gadhooytan akkatti isinii baasa. Yeroo kana barnaamajaatti yeroo jawwaala keessaa qabdan akkana asii gisee agartan ol harkiftanii gama jalaa kana dhuftan jechuudha. Gama jalaa kana maal jedha aad akkaawuntii hajuu jira. Gama jalaa kana xiyyaatti ni deebiseetiin jira. Aad akkaawuntii hajuu kana yeroo takkaaf kiliik irra gootanii achi booda maal isinii baasa? Kana isinii baasa. As keessa jira jechuudha googiliin imeelii isin banuu deemtan imeela jabaa. Imeela jechuun telefoonni tokko namni tokko telefoona qabatee deemuun hin dura imeela jabaa qabaachuudha jechuudha. As keessa amma googil kajuu kana ni agartanii suutan irra deemee isin garsiisaa suutuma nafaana bu'aadha. Googil kajuu kana yeroo takkaaf googilii kanarra kiliik goona. Ni obsitanii xiqqoo hanga inni isinii banuu kun akkana paatirnii yookaan paaswoordii telefoona keessanirraa yookaan silkii keessanirraa qabdan akkanatti isinii baasa. Namoonni ni bantanii gisee bantan booda ni obsitan hanga isinii banuu. Yeroo inni isinii banuu ga'ee walii itti deemnaa jechuudha. Hangasuu nafaana bu'a. Banee jira jechuudha amma. Maal gootan giseen akka isinii bane ittuma dhiiftaniitiin gama jalaa kana jechuudha gama jalaa bitaatiin jiru kana kireet akkaawuntii xiyyaa diimaa deebisee taa'u kana kireet akkaawuntii hara yeroo takkaaf kiliik gootan. Yeroo akkatti isinii baase maal gootanii barreeffama lamaan kana keessa ha gubbara jiru kana for myself ajuu kana
for myself hagubbaa harratti click gootan achi booda akka isinii baasa first name and the last name jaa asirratti maqaa keessan barreessaa jaa maqaa keessan kasirrii ni barreessitanii anama maquma YouTube hiyyaatti haa barreessu maammee jiitu ajuuni maammee yeroo gubbaratti first name irratti maammee juuni last name khatti anu harratti jiitu ajuuni maquma YouTube hiyyaatti jibooda next jaan next giseen jeen amma asirra maal naa baasa bara dhalootatii fi saala ji'a keessa dhalanne guyyaa itti dhalanne hunda asirratti nuuf fidaa jechuudha. Sanduuqa kana ni agartanii sanduuqa asirra jiru kana bakkatti sanduuqa kana jechuudha. Sanduuqa kana hunda ni guunna. Xiyyaa afur deebisa kana hunda ni guunna. Kadee har'a maal guunna? Amma bara guyyaa itti dhalattan ja'a kana duwwaa takka hajuuni. Achi booda manzi irratti ji'a keessa dhalattan ja'a ji'a fidaa filadhuu fedhu maarchi hajuuni. Yeer bara dhalootaati bara dhaloota irratti 1990 hajuuni 1990 hajuuni. Achi booda jeendar ja'a saala filadhaa ja'a dhalaa moo dhiiraa dhalaa yoo ta'e fiimeel jettaani dhiiroo ta'e immoo meel dhiira miila hajuuni. Achi booda next hajuuni obsaadha na dabarsee jira jechuudha. Amma sadeen kana keessa wanni isinii galuu qabu sadeen kana keessa kan filattaa ja'a hagadii kana dhiisaa inu kan filattaa ja'a as keessa anamma kamaa juuni kanuma tokko farannaa kanne kana xiyyaa tokko farra jiru kanarratti haa guutu har'a giseen guute hagubbaa har'ni agartan jetti yaada maammee G1 naa kannee jira gmail.com har'atti next hajuuni obsaan eega amma paaswoordii jabaatti godhuu qabdan bakka kanatti paaswoordii keessan kan irraanfanne yoo feetan kan maqaa keessan irraa ka'u anuma maal jedhaani anamma akkatti maqama jettee haa barreessu dhiifama Mohammed jeegdii kana jeen booda dirqama lakkoofsi yoo keessa godhattan wayyaadha 7 gushan hajuuni jibooda maalin jaani paaswoordii hiyyaa jechuun amma kun ani isin garsiisu malee imeela biraa dhuunfaa kijaniin qaba hunka isin barsiisu jiru jibooda next jaani yoo next jeen maal naa baasa walumaan ilaallaa jechuudha. Hunduu asitti maal jaa lakkoofsa hankee add phone number lakkoofsa hankeetti naqii jaa lakkoofsa yoo fenetti galfannaa yoo fenii dhiifnaa jechuudha. Amma maal jennaani yoo ma yes I mean jenneen lakkoofsa nu gaafata jala kannee gartanii amma jala kana maal jennaani yoo feete lakkoofsatti naqattee yes I mean jettaan yoo barbaanne immoo skip jennee biraa dabar yoo lakkoofsatti naqachuun barbaanne skip yaa jennuuni skip jenneen amma imeela keessan isa sirrii amma maammee jiitu ni agartan jeetii yaada gubbaa isaan irratti maammee jiitu imeela banadhee jechuu imeela dhuunfaa kiyyaa ani wajji bitee malee banadheetiin jira jechuu akkanatti imeela keessan sirreeffachuu qabdanii irra guddaan telefoon akka itti bittaniitti deemtanii waan ta'eef jecha imeela keessan sirreeffadhaan isiniin jee barnoonni keenya karraa egaa kanuma fakkaataa waan nu daawwattaniif galatoomaa maammee jiitu subscribe like share godhuun nu jajjabeessaan isiniin jaa kanuma galatoomaa amma xumurtanii jirtanii jechuun ammas booda maal gootanii xumurtan asumaan keessaa baatanii isitti agarsiisa nafaana bu'a gisee kana banattan booda maal gootanii eegaa kan walakkaan irraa deebitanii isinitti agarsiisa nafaana bu'a imeela duraan bantanii duraan dhiifama duraan isinii banamee isinii hojii kanname jechuudha san booda maal gootanii irra as keessa ni jira kun amma asitti ni agartan jeetii yaada kun miila fayyaa sirriidha remove gootan jechuudha duraan irraa qabdan remove gochuufis dhuftanii habanattan san malee duraan isii baname san irra gadhooyta jiru tokko bakkatti irra gadhooytan kun as jalatti maal jaa remove jaa waa'in haquun barbaanneef jecha no remove account hajuu kana xiyyaa diimaa deebi'ee jiru kana remove account hajuu kana irratti gadhooytan achi booda remove ta'ee jira jechuudha waan daawwattaniif galatoo